namni tokko yeroo biyya dhaqu takkaa'u bakkuma jirutti beerran aanaa isaa yoonii fi harka fuudhe akkam akka jaartii adeeraa, jaartii eessumaa, jaartii obboleessaa, jaartii eessumaa akkanumatti deebisaan walumaa galattuu jarri kun cuftinuu haraami. Jaartii adeeraatii wajjin maqoo bahuun, wajjin nyaachuun, wajjin dhuguun, walumaa galattuu waliin laaqqachuun akka namni aadaa godhatee aadaa badduu jaartii eessuma xiyyaati, jaartii obboleessa xiyyaati. Akkuma san obboleettiin jaarsaalleen obboleettiin jaarsaalleen ajnabi. Tanaaf waan akkanarraa hanga dandeessiniif fagaadha. Gaafiin itti aantu akka jettu. Nama tokko salaata keessatti xumaaninaa hin qabne wajjin salaatuun akkami? Deebisaan salaata keessa jarjaruun wal dhabdi. Salaata keessatti jarjaruun wal dhabdi. Namni tokko laal yoo faatihaan qaraane jarjarsee faatihaan qaraane rukuu fi sujuud addan baafne itidaalaa fi rukuu addan baafne yoo ta'e nama kana firraa jijjiiru. Nama kana firraa jijjiiru. Yookaanis kan dogongora arke kun ummata salaachisu. Ammoo namni garii kanama duubaan salaatu salaatan xumaaninaa godha je'eeti imaamarraa booda'ana. Kun dogongora. صلاة وقى صلاته فإذا كبر الإمام إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فركعوا جلدي مجيتشو وقى إنها الله أكبر هنا كيفة دفجي وقى إني جلبك أباتس دفي قرنو سبحان ربي العظيم تكو مجي صار سورة الفاتحة إيجا إمام سين صلاة خنبيتي بودتي دفي كرا إجيتشو تنافو نمي قري إفي هركفتيتي nama isa salaachisu ummanni kun ni jira jaa salaata hoggaa kophaa keetii kafeetee salaati hoggaa nama duubaan salaattu daddafii jala deemu. Ammoo yoo namni kun waan gartee arkaanaatii fi masuratul faatihaa fi waa hunda balleessu taate achi baatee salaatuu miti ummata wal mari'atte akka namni kun sirraa jijjiiramu yaalii godhi. Gaafin itti aantu akka jettu namni asiira gartee nyaatarra dhugan kana dhuguun akkami. Yaa obboleessa rabbiin akka jiru lima taquluuna maa laa tafaaluun. Waan yoo isinitti himanis hojiirran oolchine maaliif gaafattan jaa rabbiin. Amata meeqa namni kuni bibsii fi mirindaa fi humliyyaatii fi hooma adda addaa kana gaafata. Ta duraati waan kana dhugaa jechuun dirqamni hin jiru. Nyaatarra dhiyeeffadhaa jechuun hin jiru. Ani mataa kiyyaaf fabrikaa kana dhaqee waan hamtuu isa keessa godhan takkaan agarre. Ifiifillee ittiin fayyadamu oduu haraam hin ta'in waan isa keessatti dalagamu waan irraa beekuu qabu. Qaraara ulamaa'iin biyya gartee Suudii tana keessatti muftiirraa eegalee baasanii waan akkanaatti hin dhihaatina haja'an qaraara tokkos hin dhageenyan. Warri isinii haraami yoo jiraate isaanumarraa baradha anii fi hin agarre waan kan keessatti. Gaafiin itti aantu akka jettu. Suuraan itti fayyadamnu tuni takkaa waan irra kaayyatan akkami. Deebisaan waan suuraarraa haasawutti fatwaa keessatti yeroo nun gargaartu. Walumaa galattuu suuraan itti haajamtu baasabooraan iqaabaadhaan saartifikeetaan waldhaansaan waa hundinuu takkallee dhorkaan hin jirtu ulamaa'iin keessaa baasan. Ammoo albuuma faa keessa guurrattee waan ijoollummaa gaafa aruuzaa maarree yaadachuu jettee kana olin kaayyatin. Waan haajaan itti si geessitu yoo jette huban qabu. Tanammoo bakka waan gubbaarra kaayyachuutis firrumaa dhiisi. Gaafiin itti aantu akka jettu diraamaan ja'an kuni akkami? Diraamaan ja'an kuni akkami halaali moo haraami? Ta duraati diraamaan arabni masraxiyyaata ja'an. Achi keessatti kijiba meeqaatu jira waa meeqaatu jira.
خانة ونمان نما قافتي سلين هنجرو فايدان كي ستجرتو لين هنجرتو تناف جيتشا وانا كان الرفقاد قافين اتي انتو اكجتو انت لا تك اسي جولومة يوني في ورساني خني ايغا قدتي يوني في ضد اكمي دي بسان حكمي شريعة خيستي انت لا تك ادوم بلغني خايسين قافني خنون حلالي ابي بكر الصديق ربي سرها جالته انت لا إساء عائشة هادتين رضي الله عنها يسيدك أوكني أمجها في وجهي ودو تربى اللينجهين نخاقودي نبي نعم السقالي فولي أما كورا شني قدت يسنقافة أمو إيقا قدت مرتين تسيتي يسيداتو في لا تجيجو مرتين تسيتي يوم مجولو ما نكسك كنني انتلتتون قدتي إفبرتي قربا خنا هم فدو خجيتو تاتس مرقا قبدي في الرأي خودين ديسي كان في إتانتو أكجتو intalti takka akka aadaa baadiyyaatti gurbaan qaadhimaa dhufee ka'ee wajji galii hojiin takkaahuu isiin ni dhawa dhalaa kana waggaa harkan duratti warra baadiyyaa qaadhimatii jee kayoo inni hojii gali jennaan didde isiin yoo gartee na fudhachuu feete manguddoo erga dhuute warra keessan irraa na fudhadhuu jetteen akkasiiree hayna kakatteef waggaa isaan dhufa wajjin deema nama waggaa isaanitti nama ergate deemu didde deebisaan ta duraati intalti takka akka hukmii shari'aatti yooni khaasaa qabaatte gurbaanis akkuma heeraa namni godhatee kabajaan siitti eegamtutti wanni aalarraa dirqamaan geeffatus warra isaatiin jirtu akkuma ganama wal tahanitti warra isaa eeganii haa godhatee daddafee mana isa geeffachuun isarratti dirqama ammoo intala takka isin yoo guyyaa san ka wajji deemtee hani kaan qabaannee qaadhimaa taate wajji deemuu diduudhaaf ajrii huu qabdi maaliif namtichi kun odoo wajji deemte hamtuutti dalaganii kan qabdu ammoo kahuusiitiif niin dhufa jettee kakattee guutuu dhabuudhaaf wanni isiirratti jiru kaffaaraadha nam kudhan nyaachiftee obaasu nam kudhan nyaachisuu hiraata yoo khillaaqana gaafin itti aantu akka jettu namni tokko hamana keessa salaatu mana ollaa qabrii takkaahu masgida qabrii biraa salaatu hukmi isaa akkami حكمي إنما مسجد قبري خيسا صلاة يوم مسجدا في قبري جدون دليني جراتي دليني لقاء مورات تقولاني هو منقف خراك إبلات لا يوم النمو قبري رألت خراك إبلات تشاني قبرين كردوباتاتي هم تكلنكم أمو يو قبري في مني والاتباناتاتي قبرين خراك إبلات خجراتو تاتي خراس بكا سني الصلاة الأوركا مسجد سني اللي جيجيرو قافين إتي أنتو أكجتو ومن داعش جاء أنكوني أكمار البغدادي خجا أنكوني حكمي ساني أكمي تلمي ساتي أنقافلين اللفتو خيسا ترى دراتيف نمني وان أكنا جرخنا رانا ما قافتشون ترى دراتي والنمان جرخنا سقافتشي سومالي أركان إيمانا إسلاما إحسانا خيسا جرو لما يسا أمني خن جهاد إسلامي والنبي كمي إفقاله هنجرو تنافو جر خون تكفيراتهم ملا ورقرتي خوارجاتهم ملا تقول اتسينين وتمرتي تنكنينو حمد دي ست أدوسان اللي جلدي موفي نما وان كان صاحب الرأي اللي فقرنو